itti fufti maddaan araashii abadin dhaabbattu gargaaraan keenya ilaahiidha isatti humaan jabaatu intaatu hafuu intaatu laaffachuu intaatu hafuu intaatu laaffachuu itti fufti maddaan araashii abadin dhaabbattu gargaaraan keenya ilaahiidha isatti humaan jabaatu intaatu hafuu intaatu laaffachuu intaatu hafuu intaatu laaffachuu amaanaa amanee nu kanne jabeessaa nuun jeeti deeme jiraachuu osoo hawwuu guyyaansaa duraa dhume akki jeeshee Aadamtuula takkaa jiraachuun hawwiine umrii si haa dheeressu takkaa amiin hin jenne eega maddaan araashii barachuu eegaltee umriin tiyya dheerachuu lubbuun toona feete nu jaalata dhugaanii rabbi isaa jaalatu jannata isaa gararree firdawsii haa kaayyatu itti fufti maddaan araashii abadin dhaabbattu gargaaraan keenya ilaahiidha isatti humaan jabaatu intaatu hafuu intaatu laaffachuu intaatu hafuu intaatu laaffachuu osoo nu wajjin jiraachuu fadhuun nu biraa deeme amaanaa inni nu kanne eenyuutu galmaan gahame namuutu anaa galmaan gayaa jee baadhatee haa deemu nama amaanaa jabeessu nu haa taasisu rahiimu ni jirra alhamdulillah baranaas kunu arkamne eega sheekhni nu biraa deeman taraa afurey bifamne bakka bu'aa sheekh Aadamtuula sheeddaawi badhaafamne galmaan geenya jaakaayyuu sheekha takka osoo hin hafne itti fufti maddaan araashii abadin dhaabbattu gargaaraan keenya ilaahiidha isatti humaan jabaatu intaatu hafuu intaatu laaffachuu intaatu hafuu intaatu laaffachuu warri arraasii arkamtan amaanaa jabeessitanii galata keessan firdawsii haa godhuu rahmaanii muuminni khayrii irraa hin quufu jee ergamaanii hanga galata isaa rukuu jannataa seenuuni atis waan asiin geesse jalaa hin hafiini laffaatii yeroo dheertuu qisaasan godhiini qaatimaatu laalama dalagaan hundiini hanga jannata seentuu jalaa hin hafiini warri ammoo laaffatee amaanaa irraanfatee iflaalimee hoggaa takka ni muudemuu ni raftee jaalala sheekhni siif qabu akkamiin irraanfattee madda araashii keessaa akkamitti haftee jaalala sheekhni siif qabu akkamiin irraanfattee madda araashii keessaa mee akkamitti haftee